آيات قرآنات فسر جئ نموت بوزنين تو قرآن متني جبسا ما نم فسر جا متني جبسي وقا قرأوا بر متني ولتلاك لفظ متناو لفظي وللاكا تفسير دقي فداجي غرا جباتي تو يالو هوغوتا كمتازين الديفت هوغوتا كا مالن سيما افاني وان فيتي هاسولت خاقو مدوته إفار سورة وان تكاي علمنا ما إفيني جاء قررتي دغودي سي قلبي دتكاي يادين إفار آيات قرآنات فسر جئ نموت بوزنين تو قرآن متني جبسا ما نم فسر جا متني جبسي وقا قرأوا بر متني ولتلاك لفظ متناو لفظي وللاكا تفسير دقي فداجي غرا جباتي تو isin takkaan jenne beekas an imaama masjida boluuti tafsiran isinii godhaana dhaggeeffadhaa isinii juu takka isinii agarreen eessa jirtanilleen beeku beek durriyyeen tafsira anaa godha jedhe niin nasihaa wayii yaadaf jee keeysan dubbisee sagaleetii waraabee namtichi miskiina rasii gala sagaluma tiisanuu waraabbatee bakka birootti itti fayyadachuuf akkatiin sheekawuu wajji karaa karee amansiise jechuuf yoo amansiisullee baadhu dhiibbaarra godhe jechuuf sagaleetii waraabbatee waan anjeen dhiisee ta'uufii jee fi sagalee san miidiyaarra gallakkise anni gorsa jee akka ilma tokkotti akka ilma nama muslimaa tokkotti masii galee gadaa namni beeku humna dhabe namni silaa mul'atu dhokate namni silaan jirre mul'ate yaati ala annaasi sanawaatun khaddaa'a nabi sallallahu alaihi wasallam bara gantuu taate baruma sanuu khaddaa jeeni bara walganiinsi keeysatti baay'atu yusaddaqu fiiha alkaadhib wayukadhabu fiiha assaadiq wayu'tamanu alkhaa'in gadaa namni itti dhugaa dubbatu nama soba dubbatu ta'ee laale namni sobaa immoo dhugaa nama dubbatu jedhamee mul'ate gadaa namni nama ganu khaa'inni amanamaa ta'e amanamaan khaa'ina ta'u amrii ummataa amrii taligaa ummataatiin ummanni darreen silaanii hunjirre taligaa ummataatiin deemu maqaa ummataatiin ummata himatee akkanuma ummata hoogganuu godhee namni darreen uf dhiheessu gadaa akkanaatu ummata keeyra dhufaa jee nabi sallallahu alaihi wasallam gadaa san keessa seenne السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ندبر نديسي ونن ندبر رادي متون لا تيوني في دبته غرينا كان هكذا لا تيوني في دبتن غرينا كان دبتا ودر دوبا مال تو نادفه چلفتي وبليان كنكه هدون دو غور سينورا hamma irraa gorfamuutiitu tokkichi keessaa qaceelu tokkichi keessaa gorfamu siif irra caala lubbuun naan jetteetiin dubbachuu barbaadi maali asan jennaan yaa jara keenya mi'a ifi deebinu namo maaliif yooni fi rakkoon takka dhufte dhimmummaan islaamaa dhimma islaamaa jechuun tun maaliif akkana gadoodha dhiiroo maaliif tanummaan irra nuu laafti dogoggora tokko achi dalagama dhimma islaamaa dogoggora tokko achi dalagama dhimma islaamaa bar wanniin kana ja'uu fi dhimma islaamaa hin laalchiftu jechuudha miti gaheen dhimma islaamaatiif dandeettiin isaa wallaalamtu takka biyya tana walumaan keessa jirra seera mootummaadhaatiif biyya tana bulcha dhimmi islaamaa kun waa meeqa kanii ni balaaleeffanna waan akkasii ni balaaleeffanna jee tanin sossooyin meeqaa jira akkasii wajjiniin yooni fi tokko hararii waa balleesse dhimma islaamaa yoo finfinnee waa balleesse dhimma islaamaa yoo ala waa balleesse balleesse dhimma islaamaa yooni fi baalee fi bakka fadhate dhimma islaamaa yaa jara keenya ijoolleen akka yattee jan hiriyyaati yanarraa dhorke kanarra guddaadhaan aggadhiisii yattee jan bar namni har'a waa balleessu kun silaa muftii عالمة مذهبه هنده فزيديب خان شبها وانا مرتي والفكيسو ديمتو خان فني نحو إلى ناس ديبي صرف ناس ديبي بلاغ ناس ديبي منطق ناس ديبي قد قدتي دي موصوته يا بوهي رياتي سني علماء نيسا جرتي نوران دبتني هلي يوني في التنبر أكا إيالو هكوتا كمتازين الديفتو هكوتك مالن سيما أفاني وان فيتي هاسولت خاقو مدواتي إفار سورة وان تكاي علمنا ما إفيني جاء قررتي دغودي سي قلبي دتكاي يادين إفار خان بيكم تيراف مچاي خنافي علماء لمما إسلاما دبچون يوني في دبتن اللي يابو إسان إسنو مال رجرتن اللي خمچون الربسون
waan garaa qaban namni duraan akka isaan ol tokkoodha jiru ogguu sababa wayiitti harkate duraan ol tokko jirti san keessa balag firraa godha. Namni duraan jibbaa dhaabbata islaamaa qabu. Dogoggoroota namni biraa balleeyse maaliif dhimmi islaamaa use jee tana keessa hin baafate waan ajaa'iba natti hin himame. Maali yoo ni feetan nama takka dhimma islaamaan galatoonfatin xiqqoo inni dalage irratti takka. Lammaffaa hattaa ziyaaraa inni deeme ibsa inni baasu sheerin goone lama naajime deebimmas mee rabbuma ajaa'ite bakkaan ani arku jiru tana naa wajjin achi ilaala waan natti ajaa'ibate nama takkaa dhimmi islaamaa kun numa qabaa dhaabbata kana haa jabeeffannu hin jiin eessa garta bakkuma koomeeti laallabaa kee jawwee lafa taa'uudha jirtu tan waa nyaachuudha jirtu tan hogguunii fi waan alooltu haajatama qabuma gootu yaa jira keenya dhaabbanni islaamaa kanarraa ciqilfattee akkasitti teessee dhimmi islaamaa jettee dubbattu kuni yoo niifi dhufte bakka tana dhaabbata kan keetii laal warri biraa du'e san warruma amma jiru kanaatiitu dhaalee warri amma jiru kun aangoon jiruudhatti yeroodhatti wal daddabarti. Bakka fedhe rabbiin sii geessa. Tattaafattee dogoggora keessa jiru sirreessitee bira dhaabbachuu guunifiin kana jiru. Rabbiin narra gaadha. Malaayikaan narra gaadha. Namni na bira jiru kan na quba qabullee narra gaadha. Dhimma islaamaan komatina jechuudha miti. Ilmi namaa wal komachuus ni qaba. Laakiin ammoo bifti amma deemaa jiru kun arrabni tuttuqaan nama iyyalloo waa balleessite san irra kan hin haasoyne as beeta danda'u dhimma islaamaatii mire dhimma islaamaa irratti maaliif dhaabbata fi namni dhaabbata fi akkanatti irratti duula dhimmi islaamaa seerammaan dhiyeessine jaa akka seerri sunuu dhimma islaamaa tuffatu isinii godhuudha jira namni hawaasni isa boodaa isa arrabsu hawaasa isa boodaa kana laalu akkamittuu nama kabajan saniif mee itti yaadaadha rabbii keessan sodaadhaadha harcaatee dhimma islaamaa irraa harcaatee ifiifummaas komii biraa qabdu tanammaas horsiidhaaf machooytee sababa san dhabdeen tana keessa firraa baaftu nama duraanuu jibbaa dhaabbata kanaa qabu waan sababa inni keessa hin jirreef jecha kawni karaadhatti isin hin qabatanii harka isin hin qabatanii dhimmi islaamaa taatee har'a dhuftee sirraa mari'ate bakka barbaaduun gahe inumaatu ni balaaleeffanna ni ibsanna jechaa oolu hefanne isin hin jaa dhimmi islaamaa maaliif jennaan salaata achi dhorkam bannuma balaaleeffata wanni san numa deemti rakkoo jirtu tana waliin furuudha qabna moo dhimma islaamaa jechuun islaama kana keessaa biyee islaamni tokkummaa qabaateeti dhaabbata kanatti humna godhee jabaatee rakkoo san dhimmi islaamaa furuudha dhaqamo isinummaan maa harkaan hin qabne yaa jira keenya yoo nifi kanallee kayyattan taate arrabni hoo xiqqeessaan hoo jechi kanaa hoo eessaa dhufe waan kana je'eefi namni tokko keessaa ilaalcha isaa sirreeffachuu hin oolu je'ee yaadeeti malee akka kaduraanuu ammas haqqi isaan ol tuttuqee jiru akka daransaa ganna qudhiin beeka.